Terus Paspor ni kapten tu. Anak anak jadi berapa? Paspor ni. Fin paspor pun ada. Paspor hala ya. sifar mana? Itu le dua tahun ini ada. Allah. خلصون جوازها بسرعة جيبه سفر على كذا؟ Ada sih. سفارة منتهية لازم جواز يبي لها Itu le dua tahun ini ada. Waggaa 11 guutuu mindaa malee, bilbila malee, waa tokko malee, hojii qofaan dabarsiifte madaamiin. Aga waggaa 11 kana ammisaan biiftiin akka mataa ishiititti ofii ishiitiif dhostee kanaan umurii guutuu hojjechiifadha jettee yaaduu dandeessi. Garuu namni lammii qabu, namni saba qabu aga fedhes turu inuma mul'ata. Ijoollee baay'een illee haala kanaan as buuteen isaanii dhaabamee jira. Yaa Rabbi haaluma kanaan takkaa takkaan ijoollee keenya guuriin jedha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa gahu nagaa fayyaa guutidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyorraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Obboleettiin keenya kun waggaa 11 guutuu gola madaamii keessatti mindaa malee, bilbila malee hojjechaa kan turte yoo taatu, madaamiin ishii kan waa tokko ishiidhaan eeyyamne bilbila ishiitiin qofa nama akka qunnamtu ni gooti. Nagaa qofa gaafattee akka bilbilatti deebistu gooti. Mee ilaalaa hojii madaamota gara cakkaanyii, madaamota keechi isaanii bineensa. Maatii ishiititti elooyin jetti akkam nagaa jirtaa hin jechisiisti. Saniin booda haasaa baay'ee akka maatii ishee wajjin haasoftullee hin eeyyamtuufi jechuudha. Kana jechuun ishiin akka waan nama hin qabne, akka waan saba hin qabneetti ukkaanfamtee akkasitti akka waan haftu itti fakkaate. Yeroo tokko tokko miidiyaan kun waa baay'eedhaaf keessattuu shamarran biyya Arabaatiif hedduu fayyadaa jira jechuudha. Sirriitti fayyadaa jira. Warroonni waan kana hojjechaa jirtanis guddaa galatooma. Warroonni viidiyoo akkanaatis ol baastanis guddaa galatooma. Warroonni immoo akkuma kiyyaa sheer godhuudhaan namoota san akka sagaleen isaa dhaga'amu kan gootan guddaa galatooma jecha. Egaa mee amma maal jettu? Namni mana isaa san keessatti ni hojjeta, ni xaara. Nuti garaa keenya fi miti kan biyyaa baane. Nyaataaf dhugaatii fi miti. Garuu namni nyaatus dhugus malee hin jiraatu. Haa ta'utii garuu nuti hojjennee ofis fayyannee isaanis fayyaduufidha. Garuu akkanatti madaamota akkanatti of jaalattu ijoollee keenya waa hundarraa dhoorkite hojii isaanii qofa kan ilaalchiftu madaamii hedduutu jira. Ijoolleen keenya baay'een haala kanaan kan ukkaamamanii dhabamanis hedduutu jira. Guyyaadhaan wallakkaa'ee kinoo ji'atti deebi'ee sa'aatii daqiiqatti deebi'ee guyyaan dhageetti guyyaan bilisummaa obboleettii keenyaa kun dhufe har'aa bilisummaa san argattee biirootti haala kanaan dhuftee jirti. Madaaminis dhiyaatteerti, jaarsis dhiyaatanii jiru jechuudha. Imbaasii biratti dhiyaatanii jiru. Yoo dubbiin imbaasii harka gaafa ga'ee garuu wanti hunduu ni sirratas ni mijatas jechuudha. Kanaaf obboloota koo gizee ani wanni isiniin jedhu gizee mana madaamii hojjettan madaamiin bilbila isinii eeyyamuu didduu sarmitanii biran taa'inaa jechuudha. Bilbilli isin dhoorkame taanaan mindaan keechan baatiidhaa isiniin kennamne taanaan mindaan keechan isaan biratti waggaa 2 guutee waggaa 2 kanas mindaa isiniif hin kennan bilbila isiniin bilbilchiisan yoo ta'e karaalee mana san keessa itti baatanii haala mijeeffadhaa. Dhugaan isinitti himaan karaalee ittiin baatan haala mijeeffadhaa. Gizuma isaanii isinii eeyyamanii daqiiquma xiqqishuu haasoftasaniyyuu rakkoo nagaa akkam jirtaa sun taate rakkoo jiru sanii fi rakkoo mana san keessa jiru kilsi godhaatii dafaa dubbadhaatii waan ta'e na dhaqqabaa jedhaati dubbadhaa jechuudha. Akkasumas lakkoofsa mana sanii, lakkoofsa manaa, akkasumas lakkoofsa madaamii, wanna beektan maatii keessanii dabarsaa kennaa jechuudha. Seerri akka gaafatuuf. Yogguma bilbila illee sin dhoorkatanii bilbila malee lookeeshinii erguun hin danda'amu. Yoo haala kanaan bilbila sin dhoorkatan lakkoofsa bilbila isaanii kennuu. Lakkoofsa sun immoo akka gara seeraa kara imbaasitti darbee imbaasiin immoo jara kanaa dawwalu jechuudha. Kanaaf mana san keessatti rakkoon garaagaraa ni mul'ata taanaan
siimii isiniif hin ijoollee baay'ee nama siimii malee kan hojjetan jirtu. Dogongora guddaadha. Mana madaamii keessa teechanii siimiin qabdan jechuun balaa guddaadha. Dhugaan isinitti hima siimii qabaachuudha. Dawwalullee hin dawwalin halleedha nama. Garuu bilbila keessatti siimiin guutan qabaattanii siimii keessan irratti immoo maallaqa guuttanii maallaqa san keessa dawwaltanii fixuu osoo hin taane maallaqa san keessatti qusattanii maallaqa siimii keessan keessatti nu guuttu erga guuttaniin boodas immoo maallaqa san siimuma keessan keessatti teechistu jechuudha. Hin baaftan sababni san baasnee fi maallaqa san ittiin dawwaltanii hin fixan jechuudha. Garaagara amma Itoophiyaatti yeroo dawwalanii birrii guddaa fixa. Garuu isin immoo as keessatti dawwalachuudhaaf birrii 10 biyya kanaa yoo guuttattanii akkasumas akkuma biyya biyyaatiin kaayi amma fakkeenyaaf Saudiyaatti riyaala 20 bittanii yoo guuttattan xixiqqeechaa haga ji'a tokko hin ga'a jechuudha. As keessatti rakkoon jiru yoo jiraate wanni wayii yoo jiraate wanta saniif akka wal rakkoo sun yoo mudate namoota rakkoo sanii furuu danda'u intarneeta qofaanii miti jechuudha kan of eeguu qabdan. Intarneetni yoo barbaadde jarri illee nurratti cufuu danda'u. Dhabuu dandeenya. Kanaafuu siimii mataa keenyaa qabaachuu yeroo hundumaa bilbila keessaa immoo maallaqa qabaachuun dirqama nu barbaachisa jechuudha bakka teenyu sana. Ani amma jechuudha jarri kiyya jara gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu siimii mataa kootiin qaba. Akkasumas siimii kiyyarra immoo dirqama maallaqni jira jechuudha. Biyaansi gara Itoophiyaa dawwalachuuf osoo hin taane rakkoo nuunarra gahe asii biyya kana keessatti dawwalachuuf dirqama siimii kiyya keessa maallaqni jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya gola madaamii keessatti facaatanii jirtan hundumti keessan bilbilli dirqama sin barbaachisa. Yegiddi aga fedhe soo ta'e bilbila kan sin dhogga yeroo amma baatii tokko hanga 3 hanga 6 gaafa jaaguutan yoo isaan sindidan hojii san dalagaa san diddanii gara biirootti deebi'uudha malee baatii 6 boodatti bilbila mataa keessanii qabachuun dirqama keessa. Yeroon duraanitii fi yeroon amma garaagarummaa guddaa qaba. Akka duraanitii miti jechuudha. Erga bilbilli isinii baheen booda immoo siimii mataa keessanii baafachuu qabdu. Siimiin immoo iqaamaa keessanii yoo baafattan birrii 15 bichaadha jechuudha. Garuu immoo gaafa iqaamaa hin qabaanne gara birrii 150 sin gaafata. Riyaala 50 biyya kana keessattu. Garuu siimii iqaamaa hin qabdu kontiraata jirtu waan ta'eef dirqama maal gootu qabdu iqaamaa keessaniin siimii sinii ba'u qaba. Iqaamaa qabdu birrii 15 qofaadha. Kanaan siimii baafattanii siimii keessan irratti ji'a birrii 20 guuttachuudha faqa. Ji'a birrii 20 guuttattanii birrii san ittiin of eeggannu. Ji'a fixamma yoo dawwaluu baattan keessuma ta'a ji'a 2 itti guutuun dandeechuu jechuudha. Uma rakkoon qabu maallaqni bilbila keessa taa'u bakka tokko naqu. Anama odoonni eegale ji'a keessatti jechuudha birrii 10 bilbila koo keessa nafu. Namni tokkos rakkatee waan rakkoo akkanarra hin jira yoo jedhe namaafis nan dawwalaa. Ani baay'ee namaafan dawwala jechuudha. Ijoollee baay'een keessan dhuftee yoo rakkoo isaanii natti himan gara biirootti nan dawwalaa fi rakkoo isaanii san afaan arabaatiin waan jedhamu qabu biirootti nan himaa fi ijoollee baay'ee gargaaree jira baay'ee. Inna kanaaf jechuudha miidiyaa irratti hin baasne malee ijoollee baay'ee biiroo isaaniitti dawwalee fi ijoollee hedduu gargaaree kan rakkoo isaanii fureef baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo bilbila keessanirraa siimii dhabina siimii keessan keessa maallaqa hin dhabina. Akkasumas madaamiin keessan nama tokko bira yoo teechan waggaa 2 dabartanii mindaa isiniin kennamne yoo ta'e odoo wanni fe'e galeen hojjetina waggaa 2 miti waggaa ji'a 6tti maallaqni harka keessan hin geenye taanan mana san hin hojjetina hojii dhaabuudha jechuudha. Hin barbaachisu dalaguun akkasii hordoftoota keenya. Kana waggaa 11 jechuun baay'ee ulfaata. Jarri haraamiin beekanii odoo haraama beekanii waggaa 11 guutuu bilbila dhooggatanii maallaqa dhooggatanii tolan hojjechiifatanii jechuudha. Guyyaa eeggate kinoo dhugaan obboleettii keenya ba'ee haala kanaan dhugaa ishii baasaniif jiru. Waa hunda keessa kan na gammachiise immoo dhugaan ishii ba'ee fi warri biiroo argee fi rakkoo ishii hubatee fi maallaqa ishiitillee waggaa 11 kan herreeganii jararraa fuudhuufidha jechuudha. Wanni nama gammachiisu dhugaa kaa'in ulfaata. Jarri waanuma haadhaaf abbaadhaa qabnu nusse'anii waanuma namarraayyuu dhalanne nusse'anii gizee tokko yoo ilaalee jedhu namni tokko waanuma namarraa dhalanne nusse'anii bakka mana isaanii seenne hojii isaanii nutti kennanii saniin booda akka barbaadanitti mana isaanii keessa nu ashkarakkaruu malee waa'ee maatii keenya waa'ee beetasaba keenyatti dhimma isaanii qaba. Waa'ee mindaa keenyallee kan dhimma hin qabne jiru jechuudha tokkoon isaanii. Kanaafuu isin immoo waan akkanaa kun akka isin hin muudanne yeroodhaan sirriitti of ilaaluu of eeggachuu
maatii keessanii dirqama ji'atti gizee tokko guba bilbillee sin dhooggatame ji'atti gizee tokko bilbilu yoo dawwaltasan rakkoo keessan himachuudha siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kanammoo laayik sheer sabiskiraayib gochuun nu jabeessaa siniin jenna. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtii turtii gaarii siniif haa ta'u baay'ee.